The U.S. says longer-range anti-aircraft missiles are arriving in Ukraine. America rocket gugurdo Ukraine Russia ofirra dhoortuun erguuf beeksifte. Waraan Moscow keef jidduu godhama jiruun President Putin if Zelensky agammaan tanaallee wal tajaajiluu jiru. Dhiyeenya keessa nam 1540 nadhee yookaan aawwan 1414 dubartoo 93 dabalate lammiileen nagaa 10,000 dhiyaatu waraan Rushiyaatiin dhumu gabaasi koomishiin olaanaa mirga namooma kadhaabbat biyyoota gamtoomanii yookaan United Nation gabaasa baasee mirkaneesse. Misaayil guddaya ardi tokkirra gara ardi biraatti niqqaa'ee firee nama lafirra balleessuu danda'a jedhamjee bilakee koomishti Moscow Intercontinental Ballistic Missile qaba dubbi keessa ilaalladha jechuun akeekachiisuun isiin yaadatama. Sarmaint Missile maqa jaalala immoo seexan lammeessoo jedhamuun ka beekame biddi Raashiyaa hunkuuta kaabilix biyyattii Pelesiska raginnisuun odool kamaschaakaa haga dhaqqabu kiiloomeetira 6,000 jechuun maayili 3,700 huruuphachuusaa miidiyaaleen biyyattii ilaan arginee jedhu. Raashiyaa waraa Yuukireen kan itti qophaa'aan turteef sibiil arba fakkaatu kan oomishuu war lixan dinqeene garuu saatii dubbiin itti jajjabaatti addunyaan dhiibba jajjabdu jalgalta kanatti bidda akkas agarsiisuu Raashiyaa Yuukireen caala Ameerika dallansiif qawwee gostana tan armaan dur gurba Kim Jong-un jedhanii qofatti oomish taayisatuun duub waasoon 17 jedhamte akka nama bar 2020 keessa kalaqamti yoo taatu ardi tokkirra ardi biraatti inni quufumni qabaachuu qofa don taane guddin qaamisiitiinuu qorattoota ajaa'ibsiifachuun irra dubbachaa turan. Qawwee gugurdayyo Raashiyaatiif haleella cibraan Sooviyeet uummata sarara galgalaaf ganam godha jirtu waan yaadda fakkaatu dureen keef Zelensky narratti hin daawwatinaa laawweef ilmooleenaaf gumaacha jechuun war lixaatiif Ameerikaallee gaafi biydiqitti ba'a Awurooppaa tanaaf durse deebii kakeen dhiirsi jeel aab Baayiden Jajjuunaar qawwee guddayyo furguggaatu lafa goorratti adda baafte haleelu dandeetti jedhamtu Yuukireen firguuf murteessuusa Aljaziiraan gabaas. Ameerikaan mandur Yuukireenif meeshaal akkana kan kennu akka sodaatti ilaalaa turte keef qawwee tana fayyadamte magaalota yookaan diroota Moscow gooluu dandeettiin soda qaraati. Amma garuu President Baayiden barreeffama har'a roobi gaazexaa Ameerikaa beekama New York Times irra qoreen Yuukireen humni mariif dirqisiisuu horachuu waraan kanaaf furmaata dippiloomaasii waan taateef meeshaa kan gumaachinee jedhe. 20 million rounds of ammunition. It includes 800 anti-aircraft systems. Meeshaaleen amma Ameerikaan arjoomtu kun lakkoofsaan agama akka taatu wanni jedhamu jiraachuu baattus rookeetti ammayyawaa M142 High Mobility Artillery Rocket System dabalate District of Columbiaan yookaan DC'n shimal Puutii Yuukireen irra qolattuun durgee fi jedhan. Meeshaaleen kun kiiloomeetira 70 irratti ibidda alaphaa'uun bakka barbaadan rukutuu danda'u. Qawwee agammaatti Yuukireen ittiin loluu jirtu cufayyuu caalte bakka fedhe xiyyeeffate goobsuuf humni qabaachuu isaatiin meeshaalee Raashiyaa lafa daruu jedhan. Puppet Master Giree Cardinal yookaan Vladimir Putiniif bowwoo mataa ta'uu dandeettii jedhe. I hope no one will cross Russia's red line. Yuukireen akkasiin laf Raashiyaa Moskowaatiin barbaannu Zelenskiin of ittisuuf malee fedhii akkas akka hin qabnu waan barreef qawwee tan kennineef kajar Joe Biden meeshaalee waraana har United States keebiif gumaachan kun qaam deeggarsa $1 miliyoon 700 jechuu isaanii gabaasoti manadii yookaan White House keessa ba'an mirkaneessu. Vladimir Putin, Ipitezi Potex, Potiye Put, Puppet Masters, Volodya, Grey Cardinal, Vova, Blatova, Pale Muziif Agarioskin dabalate maqaa maasoo 10 waliin kayaaman basaasaan umri 70 kun Putin Ameerikaan angorra na fonqolchuuf karoor qab jechuun himaat. Yuukireen bi diimokiraatoftu of dandeette walabummaa si akka itti fufti barbaanne malee teessoo Puutiin irra dhimmi hin qabnuun yaad peentagooniiti. Baayiden illee barreeffama isaa kan New York Times har'a qoreen wam kan mirkaneessee jedhan. Using anti-aircraft weapons like the US-made Stinger against low-flying helicopters.